humni qilleensaa birmadummaa biyyaa kabachiisuun seenaa boonsaa qaba jedhan ajajaan olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaadha. Garuu fallaasanii komiin irratti ka'aa jira. Lafuma dhaloota isaa giddu galeessa Shawaa keessattis aleellaa raawwachuun lammiilee nagaa danuu lubbuu galaafatee jira. Humni qilleensaa biyyattiidha. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Adaamaa waliin marii gaggeessan irratti kana kan dubbatan oggaa ta'u Adaamaan mufii ishee dhageessisuun dhagahamee jira. Ajajoota olaanoo waraana biyyattii dabalatee qondaalonni giddu galeessaa fi lixaa fi kibbatti ergamanii akka uummataa wajjin marii godhaniif ajajni itti kenname hundi isaanii ammoo mufiin uummatarraa isaa mudachuun kan dhagahame. Jeneraal Yilmaa Mardaasaatis kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa ilaalchisuudhaan humna qilleensa biyyattii kan dhaadheessan seenaa qabas jedhanii jiru. Garuu seenaan isaa kan dhiyeenya kana akkaan fokkisaa biyyattii irratti gocha hamaa hin dagatamne keessumaa Oromiyaa keessatti manneen barnootaa danuu barbadeessuun naannoo Amaarattis akkasuma hedduu gobuudhaan Tigraayittis dhiiga dhangalaasuudhaan humni qilleensa Itoophiyaa maqaan isaa dhahama. Yeroo kanatti Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa haasawaa taasisaniin humni qilleensaa gootota hedduu ammoo kan horate dhaabbata aveeshinii guddaadha jechuudhaanis dhaadheessanii jiru. Humni kun ammoo Oromiyaa keessatti dhiiga dhangalaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO haleeluu jedhuun haleellaan inni manneen barnootaa namoota nagaa irratti raawwate bu'uuraalee misoomaa danuu barbadeessuun lubbuu qaalii hedduus ammoo dhiiga dhangalaasuun iddoo irraa deebii hin qabnetti gaggeessee jira. Waggaa 7 kana dhaabbatichi birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti seenaa boonsaa hojjechuu kan himan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbiin ammoo uummata Adaamaa hin gammachiifne komiinis irratti ka'uun dhagahamee jira. Dhaabbatichi birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti seenaa boonsaa hojjechuu ammoo isaanii maanis seenaan dhiyeenya hojjetamaa jiru Itoophiyaa keessatti humna qilleensa biyyattiitiin humni qilleensichaa ummatuma ammoo isa ijaaretti garaa jabaate qabeenyuma ummataa isa ijaareen ammoo humna godhate qabeenya biyyattii danuu barbadeessuun dhadhaa ibidda bu'e godhee jira. Kufaatiidhaa fi kisaaraan inni qaqqabsiise lubbuu hedduu balaaf saaxile ummata buqqaatii fi akkasuma Oromiyaatti ammoo barumsa kan hanqise qaroowwan Oromoo hedduus jaamsee jira jedhamuudhaan qeeqni guddaan irratti ka'aa jira. Haaluma kanaan ammoo hawaasni guyyicha waloon akka kabajuuf waamicha dhiheessanii jiru. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Adaamatti dubbiin mufii uume kun ammoo ajajaa waraanichaa kan humna qilleensaa Oromoodha jedhame giddu galeessa Oromiyaadha. Shawaa lixaa lafoota hedduutti haleellaa raawwate lubbuu danuu humni qilleensaa ammoo balleessuu waan dagataa jiruun fakkaatu. Akkasuma gama biraatiin Qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa lafoota hedduu hanga kibba Oromiyaatti ammoo wal waraansa WBO wajjin gaggeessaa jiru. Gareen mootummaa biyyatti humna qilleensaa diroonii fayyadamuun akkasuma jeettiiwwan MiG-29 haleellaan inni raawwate maqaa hidhattoota rukutuu jedhuun ummanni kan rukutame madaansaan ammallee hin qorre deebisanii humna qilleensa Itoophiyaa ammoo bifa kanaan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa lalisuun ummata isaa ammoo akka waan qoree dhoqqee keessaan durameetti haga ammaatti madaa haleellaa dirooniitiin kan ammoo balbalee gubataa jiru san daran kuutuu gaazeetti firfirsuun akka waan ibiddeetti qabsiisuuti jechuun qeeqni guddaan irratti ka'aa kan jiru. Hayyootaan Shawaa lixaa lafoota hedduu ginda bira dabalatee akkasuma gama biraatiin Fantaallee keessattis aleellaan kun waggoota lamaan darban kana hammaachuun kan itti fufe cophiidhaa fi lafoota hedduuttis hin dhaabbanne akkasuma Wallaggaa Firan keessattis hammaachuun inumaatuu dhiyeenya kana gaggeeffamaa jira. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa ilaalchisuudhaan bifa kanaan humna isaanii ammoo dhaadheessuun lalisanis seenaa gaarii qaba jedhanii seenichi xureeffamee jira. Humna biyyattiin
waliin ijaarratteetu ummata biyyarratti garaa jabaate jedhamuudhaan qeeqni gurguddaan irratti ka'uun humni biyyattii kan qilleensaa saba isa keessaa